Dubbisa Sen Nandubbata malabasa Hamma yomi tanasasa Mafangubata nambasa Nangkapane sa kubasa Kangkono mugidirani Malan boda jaranani Unjum tunat himala garasif garanani Sura واللسان يدلون همة يوار كيرراني زيادة سائف ستكيرر أني زيادة كابيوني مدي ماري هيبابين تبدا جيجنا كتاري سورانان جدني ورنا همبر كنو سوكنان جيرو akabida safa naguba garanko ume maromanko ni kolfa il canto so ben kolfa male na mudame mango rokade tambo mulli fadde seka ni dabar tjn se bara meka lami yo hirar fa mukesi kona beka akamanin beku gufu sirukute na dukubanane bowu mataketi ana guba kamne yo makake kasen nanikin fadani tokse si hordofa tosi birayane ikisa Kan gubatu si'i kan bobau ana kan korresa kana kan kamatu sana abdiin kutatina jabata jarana Kapsonya bersani dubi barakana Nandubata malapasa Hamma yomi tanasasa Mafangubata nambasa Nangkapane sa kubasa Kangkono mugidirani Malan boda jaranani Unjum tunat himala garasif garanani Sura jedha namni aare inni otuu qabu akka tasaadaare namni yeroo mara ollasa gargaare nan dhabe yoo jedhani kennuufi hamaare manni ni jaarrate bona gana joore yeroo jalaa gubatu qabeenyi ni boore kunni maal jedhamaa yakamiti moore eenyummaa isaaniif qofa ari'atamaanii oromummaaf jecha diina jedhamaanii afaan kuteen jedha oromoodha ani kuni yakka taanaan ana yakkamaani obboleessa kiyya obboleetti kiyya ani maal sii ta'u bitaanatti galee alagaan sii na'u sitti mala malee si ilaalee darba achi garagalee ishiin biraan siin taatu ishiin firaa siin naatu yoom kagumaan kee baatu ana nyaatu sanyuma ofituma dhiphumaa qabu jedhu otuu dhiphumaa jedhane dhuguma qabaanne gaddaa fi gammachuu wajjiniin hirmaanne sabaa fi sablamni waliin akkamiin jiraanne dhiphoon abbaa qabde fudhin harkaa Hunda waliin munne wajjiniinis nyaacha ilmoo maatiin qabne fuunee guddifacha bara dheeraaf turre hammannee jiraacha nuyi miti kan qabu rakkina ilaalcha Surra Dubbisa Kapsoo Studio 2020 Yooyaa dhaggeeffattoota fi jaalatamtoota Shabboo Miidiyaa kun sagantaa keessummaa kan isin yeroo hunda eeggattan har'a haala dhimma yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa keessa deemaa jiru waa'ee dhimma filannoo fi akkasumas hidhamtoota siyaasaa fi akkasumas dhaabbileen adda addaa fi qeerroof qarree har'a mana hidhaa keessa gabbaasan tuttuinee kaafnee irraa mari'annaa maarree Adam waliin jirra. Adam kun miidiyaa Shabboo irratti yeroo jalqabaaf dhiyaate akka simata sintu beeka peejii kana like subscribe gochuudhaan akkasumas sagantaa gaafii oo qabaattan asirratti barreessuu hin dagatina sagantaa yaada nu kaamu kana jalattis dhimmoota kan barbaadan asirratti yaada kaasuun arjoomuun dhiisina kun dhimma Oromoo hundaati. Marre sagantaa kana kan gaggeessu ani Gadaa Hundeeti akkasumas to'ataan sagantaa kanaa Ali Shabboon wajjin jira. Sagantaan keenya kunoo itti fufaa jira itti dhiyaadha isiniin jenna. Adam anaa dhufuun baga nagaan dhufte gara Shabboo Miidiyaa. Ayee galatoomaa isinillee naaf fedhuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedhaatti galatoomaa isiniin jedha. Asirraa gosa jalqabne Adam eenyudha?
Adam eessatti dhalate? Adam yeroo ammaa kana eessa jiraata? Mee isarraa jalqabna. Ani Adam Jaalatoo Fardoo jedhama kan dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsii ganda Bombaasoo Reejjii bakka jedhamu dhaladhee guddadhe amma kan jiraadhu as biyya Awurooppaa biyya Noorwee magaalaa Tingibol keessa jiraadha jechuudha. Galatoomii dhimmi amma irraa mari'annu dhimma filannoo biyyoolessaa amma naaf filadhaa jechuun lafa dhiitaa jiru kan. Dhimmi filannoon kun dimokiraasiidha uummata Oromoo of keessatti hammatee qaba jettee yaadda Adam? Gaafii kana kallattiin filannoon amma deemsifamuu fi caamsaa dhufu bara 2013 akka biyya Itoophiyaatitti akka biyya keenyaatitti mee biyya kan geggeeffamu suni Oromoo keessa hammateera moo hammate jechuu dura amala filannoon Afrikaa qabanii fi yeroo baay'ee filannoon biyya Itoophiyaa keessatti akkamiin deemaa ture waan jedhu gabaabsee kaasuu barbaada. Walumaa galatti Afrikaa keessatti biyyoonni hedduu filannoo dimokiraatawaa ta'e hin geggeessanii filannoo keessatti kan mul'atu yeroo baay'ee abbaa irrummaatti mul'ata, korojoo hatutu mul'ata. Kanuma waggaa 27 darbanii haga amma TPLF kuttee duratti mallas kan geggeessaa ture. Filannoo dimokiraatawaa geggeessaa jira ture garuu filannoon dimokiraatawaan biyya san keessatti geggeeffamee hin beeku. Isa kana jechuun maal jechuu yeroo paartileen morkattootaa dhiibamanii filannoo keessa bayan argina. Isa kanaaf immoo paartiin biyya bulchaa jiru harka 100 harka 96 harka 99 ni mo'adhe jedhee yeroo itti labsee waa hedduu ofumaa qabee ofumaa qalaa ture argaa turreerra waan ta'eef filannoon amma caamsaa ofafoo keenya kanatti deemu kun seera qabeessallee jedhee yaadu akka nama yeroo dheeraa hordofaa turetti haa ta'u Oromoo of keessaatti hammataa. Haga tokko warroota maqaa Oromootiin socho'an of keessa hammatee qaba jedhee yaada. Isaan Oromoo bakka bu'anii jiranii moo bakka bu'anii hin jiranii haa beennu malee garuu paartiin hedduu dhiibamanii keessaa ba'anii jiranii Oromoo warra garaa of keessa hammatee jira. Warra dhugaa fi morman akkuma argaa jirru karaa irraa dhossee mana hidhaa jiranii jedha jechuudha. Mee asirratti amma dhugaadha waa baay'ee kaafteerta. Fakkeenyaaf filannoo biyyoolessaa kana keessatti yeroo baay'ee filannoon biyya dimokiraasii ta'e biyya san keessatti hin gaggeeffamu. Korojoo hatuu akkasumas haqa awwaaluu dhugaa jirtu dhabamsiisuu mootummaan abbaa irree kun kan ittiin beekamu yeroo jalqabaa fi gaafa filannoodhaaf uummanni qophaa'u dhukkuba koronaa sababeeffachuun filannoo dabarse. Filannoon tokko immoo kun jireenya biyyaati. Filannoo jechuun nama isa bulchu, nama biyya san hoogganu sabni yoo itti amanee filate. Mootummaa kana uummanni deebi'ee filata jettee amantaati. Isa kana uummanni beektaa uummanni filannoo uummata mootummaa amma jiru kana uummanni filateeti miti ka jiraatu. Ka jiraataa jiru, ka bulchaa jiru jechuudha. Akkuma amma ati kaaste duubatti yoo deebinee jenne mootummaan amma jiru kuni mootummaa yeroon irra darbe irraa haasaa turreerraa namni hedduu irraa haasa'ee jira. Mootummaa ofiin aangoo ofii dheereffatee aangoo irra jiru jechuudha. Koronaan Itoophiyaa qofa filannoo dhoggaa waan jedhullee kaasuun barbaachisa. Biyyoonni hedduu yeroo koronaan guyyatti nama 1000 meeqaa irraa ajjeese 1000 qabaman oolanitti filannoo isaanii geggeeffatanii karaa nagayaatiin aangoo waliif dabarsanii jiranii jechuudha. Kun yeroo aangoo kana dabarfatu mootummaan kun argitee humnaani jechuudha. Humnaan bakka koronaan maal yeroo ammaa kana koronaan itti jira moo hin jiru si jechisiisa. Silaa akka hawaasni itti wal keessa deemu gaafa rakkoon dhimmi Oromoo wayii deemamu koronatu jiraata. Gaafa dhimmi Oromoo wanta inni saboota biraa namoota mootummaatti
dhiyeenya qabanii geggeeffamu fakkeenya akka amma cuuphaa dheengaddaa yoo kaafne irreessa darbee yoo kaaftee jettu garaagarummaa argitee sababa koronaatiin ka jedhu nun jechisiisu jechuudha. An akka kiyyatti koronaan dhibee kana sababeeffateef filannoon Itoophiyaa ta'amuu dhabe waan jedhu hin qabu, yaada akkasiin qabanii jechuudha. Fakkeenya Ameerikaa fudhachuu dandeenya. Dhukkubni hammeenyaa kun dhukkuba guddaa yeroo addunyaa akkanatti shokkeesse kun filannoo dimokiraasaa yeroo isaa eeggatee seera biyyattii eeganii seera sabaaf sablammii biyya kanaa kabajanii karaa nagaatiin gaggeeffatan. Mootummaan uummanni filanne kun mootummaan dhiigni qeerroo 1000 jigee teessoo jala kaa'e kun seera biyya Habashaa kana cabsamu hin cabsine. Fakkeenya biyya san keessatti amma seerri kun indalagu jechuudha. Seericha cabsee jira. Gudoo uummata filannoo gudoon ta'in seericha hin hojjetu jechuudha. Ija inni irra darbeen kana jechuudha. Gudoo seerri hojjetee biyya san keessatti yeroo itti eegsisee waan namni barbaadu hunda dhaggeeffatee gaggeessa. Inni akkuma filannoon kun ka'een kufaatii guddaan dhaabbilee siyaasarra dhaabbachuu jalqabe. Hanqina mootummaan kun qabu uummata Oromoo biratti maal si fakkaatame? Hanqinni mootummaan kun Oromoo bira qabu tokkoffaa hanqina kana jennee addaan baasnee takka lama jennee lafa kaayuu hin dandeenyu. Tokkoffaa hanqina qabaachuu isaa irraa maaliif yoo jette gaafileen Oromoon mootummaa kana gaafatee jiru gaafii gugurdootu jira. Gaafii abbaa biyyummaa gaafatee jira. Gaafii abbaa biyyummaaf bakka gaafatetti bakka gaafii abbaa biyyummaa sana saba Oromootii hin deebisinitti hanqina qaba uummata Oromoo biratti jechuudha. Aadaa laalchisee ati gaafa biyya kee keessatti dachiitti dhalatte irratti aadaa kan kee bifa feeteen bifa sabni kee barbaaduun geggeeffattu taanaani maali hanqinnatu jira jechuudha. Kanaaf takka lama jennee kaa'uu hin dandeenyu. Walumaa galatti maali mootummaan kun mootummaa Oromootii yeroo jedhee namoonni baay'een irraa haasa'u argina. Mootummaan kun I think mootummaa maqaa fi namoonni aangawoonni gugurdoonni adda biyya isaa irra jiran Oromoo ta'uu malu, garuu mootummaa Oromootii miti. Oromoo irraa dhalatee qofaa fi aangoo gubbaa jiraatee qofaaf mootummaa Oromoo ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo gama filannootiin jechuudha. Hanqinnoolee jiran hanqinnoolee baay'ee qaba. Sabni Oromootiif ulaagaa silaa sabni Oromoo barbaadu guuteellee jira jedhee yoo hin yaadne maali akkuma amma dura naan jette sabni Oromoo mootummaa kana filataa jette sana argitee mootummaa ofii filatuudha. Saba ati yoo filattu mootummaa filatu jechuun nama si bulchu filatta jechuudha. Naannoo keetitti mirga ofiif nama si bulchu filatu qabdaa hin qabdu hooggantoota keenya yeroo ammaa kana namoota silaa sabni keenya hin filadha jedhu eessa akka jiran mana hidhaa akka jiran ilaali. Kanaaf uummanni gaafa filannoo dhabde jechuudha. Filattus filatuu baattus mootummaan kunin Oromoon na filate jechuu hin dhiisu Oromoo. Kana walii gala walii nu galcha nama hundaayyuu maali namni 5 filee namni 10 filee akka inni jedhu namni 99 filee na filan jedhee labsuun isaa waa hin oolle jechuudha. Bakka ofii. Amma asirratti ilaali asirratti amma fakkeenya yeroo ammaa kana keessattuu wanni inni haasa'aa jiru waan yeroo jalqabaa gaafa aangootti dhufeedha. Fakkeenya waan namoota filannoo boordii gaggeessan hundarra deemee haasa'aa jira. Lafa bal'ifatee jechuudha. Fakkeenya wanni inni dubbataa jiru yoo Oromoon sirna amma keessa jiru kana keessatti waan amma irra dhaabannee jiru kana keessatti yoo kan waa takka irraa sharafamee Oromoon hin arganne sanii oloo ta'e malee jedhee uummatatti himaa jiru kana dhuguma laphee uummataatti fudhachuu danda'a. Uummanni fakkeenya takka of keessa haqee baaseera mootummaa kana gaafa jalqaba aangootti inni dhufu harka dhaanii fi waa hunda godhanii fi mootummaan kun keenya. Namoonni baay'een amma yeroo ammaa kana keessatti miidiyaadhaan baanii burjaajessaa jiru uummata Oromoo. Fakkeenya mootummaan kun afaan Oromoo dubbata. Namni afaan Oromoo dubbatee filannoo uummanni barbaadu gaggeessuu danda'a jettee amantaati. Ila isa kana maali waan Dr. Abiy haasa'oonni isaa
amma riiniyuu ta'aa jiran irra deddeebi'anii jechoota gaafa bara 2018 gaafa aangootti dhufu haasaa ture sababa filannootiif jecha haasaa jira. Taayee Danda'a aangaa'onni naannoo Oromiyaa gugurdaanis argitee wantoota silaa saba Oromoo fi yoo ta'ee fi bu'aa buusan jedhan haasaanii yeroo miidiyaa irrattis maxxansan argaa jirra jechuudha. Inni kunniin gonkumaa saba Oromoo biratti fudhatama hin qabu jedhee yaadaan. Maafi uummanni Oromoo tuffateera. Qaata baasee onnee ofii keessaa jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo waa hedduu itti dhabe jechuudha. Jijjiirama kana jijjiirama dhiiga ilmaan isaaniitiin fide aangootti isaan ol baasee aangoo isaan baasuu waan biraa ta'ee utuu jiru qabsaa'ota isaa namoota gameeyyii meeqaa namoota silaa ija Oromoo ta'an hunda itti dhabee jira jechuudha. Kana immoo uummanni fincilee guyyaa tokkotti waa godhuu fi humna dhabee cadhisee jira. Garuu garaa isaa keessaa baasee nafsi wannoo isaa sammuu isaa keessaa baasee Abiyyiin hin filata jedhee gonkumaa hin yaadu. Abiyyi miti warroota naannoo akka Shimallis Abdiisaa, Taayee Danda'a, Addisuu Araggaa isaan kunniin amma argitee naannoo keessatti bayanii jiran uummata Oromoo keessa. Onnee uummata Oromoo keessa hin jiru warri kunniin jechuudha. Bakka ati immoo uummanni kasi filatu uummata keetiif onnee keetii jechuudha. Saba sanaaf yoo wanti ati gootu bu'aan ati gootu infiraastructureota hedduutu jira. Daandiin hin jiru, manni barnootaa hin jiru, qabeenyi hin jiru, namni qotatee hin galu. Bakka kana dhabeetti namni argitee isaan filataa yookaan waan jedhu gonkumaayyuu hin yaadu akkanatti jedha. Ila amma gaaffiin asirratti yeroo hunda diraamaa ta'e beektaa dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa guututti mana hidhaa keessa jiru. Warroota hidhaa keessa hiikanis deebisanii qabanii mana dukkanaa keessa buusaa jiru. Fakkeenya KFO'n akka jiruudhaan hidhaa keessa jira. ABO'n miseensaa cinaan akka jiruudhaan hidhaa keessa jira. ABO jijjiiramaas akkasuma dhaabbileen kun hundi dhaabbileen Oromoodhaa biyya Itoophiyaa tana keessatti karaa nagaatiin karaa dimokiraasii ta'een gaggeessinee biyya kana hooggannee biyya tana jijjiirra jechaa turanii akka isaan hojjenne gufuu hedduutti ta'ee jira. Karaa hunda cufee jira. Yeroo kanatti immoo filannoo gaggeessuudhaa fi farda 10 yaabbataa jira. Dhugaan Oromoodhaa yoo inni filannoo kanarratti ta'ee kan mo'atu ta'e waan Oromoon barbaaddu kana haala amma inni deemu kana gaaffiin Oromoo sun fedhiin Oromoo sun hawwiin Oromoo sun guutuu danda'a jettee amantaati. Illee gaaffiin Oromoof yookaan fedhiin Oromoo guutuu danda'a jedhee ka'amanu ani gaaffiin nadhii gammadaatti dhabamsiifame namoonni hedduu itti dhabaman maqaa isaanii hunda waamuuf asirratti hin dandeenyu. Namoonni sunniin kan ittiin dhabamani yoo haqni isaanii deebi'e malee gonkumaa sobaan ololaan namoota didiqqoo aangootti ol baasanii waan ofii fedhan godhaniif deebi'uu hin danda'u gaaffiin Oromoo kasiin jedhu jechuudha. Gama filannoo kana irraan ani hin beeku filannoo irraa yeroo kanatti osoo Jawaar fayyadamanii jiran oduu Abdii Raggaasaa fayyadaa jiran oduu Baqqalaa Garbaa hidhaa jiran oduu Lammii Beenyaa fayyadaa jiranii sabni Oromoo eenyuun filatuu fi galmaayalle sana ani naan galu namoonni silaa akka Oromootti gaaffii Oromoo quuqama Oromoo miidhama Oromoon itti miidhamaa as ga'e kana fi silaa fala fidan jedhee ofafoo isaaniitti Oromoon laalaa jiru warroota amma mana hidhaa jiran kana jechuudha. Bakka isaan kunniin mana hidhaa jiranitti filannoon Oromoo fi wanna hiika takkallee hin qabu jechuudha. Nuuf hiika hin qabu. Maraaraa Profeesar Maraaraa tokkotu ala jira. Isa yeroo barbaadanitti waan fedhan godhuu ni danda'u jechuudha. Kana malee muuxannoolee qabnurraa waan argaa asiin baanerraa bara filannoo yeroo baay'ee argite forjidii warroota amma achi filannoo dhiyaatanii amma namoota hedduu ka duraa beekumtii namoota hedduu kennanii warri filannoo boordiin filannoo yeroo baay'ee argite achi rakkoon guddaan ka jiru mana san keessa jira jechuudha. Rakkoon suni
yeroo nama fedhanii nama ofii fedhanii wannaa kennanii fi waraqaa kennanii fi nama kaan keessaa baasanii jechuudha. Ammallee maali waa hunda kaasuun hin barbaachin dandeenyu paartii ABO yeroo caccabsanitti waan isaan hojjetaa turan hundi kennaa kama beennu jechuudha. Namoota achi keessa gameeyyii Jaal Daawudii waliin turan baasanii yeroo waan sanaaf immoo waraqaa akkamii qopheessaniiranii fi waan jedhu ABO'n ka dorgomuuyyuu kam ka jedhuuyyuu ganaa waan nama wal nu gaafachiisuti jechuudha. Kanaaf yeroo itti paartilee filannoo fi qophaa hunda keessaa cinatti qabaa jedhani Aadde Burtukaan Miidhagsaa hin beekna eenyuun akka deeggaran deeggaraa paartii kamii akka ta'ani bilisaa miti. Kanaafuu boordiin filannoo boordiin bakka bilisa hin taanetti waan bilisa ta'e tokko eeggata sabni Oromoo waan jedhu gonkumaayyuu hin qabu. Fitaawii mircaa ka jedhan sani filannoo seerri qabeessi Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana hin geggeeffamu. Yoom geggeeffama? Gaafa hooggantoota Oromoo akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa argitee Koloneel Gammachuu fa'aa kanneen yeroo baasanii lammii beenyaa fa'aa bayanii Oromoof immoo sagalee isaanii Oromoon isaanii kenne yoo mo'atame Oromoon mo'atama. Yoo ta'an kun argitee tapha jechuudha. Ofitti dorgomtee ofitti mo'attaa jechuudha. Kana jechuun kun immoo filannoo hin jedhamu. Aangoo dheereffatu jedhee yaada. Kana kanuma jedha. Amma asirratti waa baay'ee kaafneerra. Yeroo ammaa kana yoo ilaalte mana hidhaa keessa namni yoo xiqqaate hanga kuma miliyoona seenuuf deema. Oromoon mana hidhaa keessatti ukkaanfamee qeerroof qarree har'a gadhiifneerra waan hubannu jechuudha. Qeerroof qarree har'a mana hidhaati gayyaasan kana. Fakkeenya mana murtiitti dhiyeessanii yeroo adda addaa deddeebisuudhaan har'a immoo gadhiisaa jiru. Fakkeenya dhaabbileen siyaasallee yeroo gabaabaa keessatti akka gadhiifamuudha manni murtii kan beellama qabate guyyoota 5 keessatti waan akka deebisuudhaaf deemaniiti. Isa kanarra mee fakkeenya ammasitti waa tokko laaluu qabna. Wanni jabaan tokko Oromoon bal'isee yaaduu qaba. Asirratti yeroo aangoo qabachuudhaaf dhufan yeroo ilmaan keenya dhiigni isaanii dhangala'ee garatti gara wallaalanii lammaa qaranii Oromoo jala kaansan har'allee dhaabbilee siyaasaa yakka tokko malee ilmaan Oromoodhaa yakka tokko malee mana hidhaatitti galchan kana filannoo amma gaggeessuuf deemu tana milkeeffachuuf jecha namoota kana gadhiisaa jiramoo dhugumaan namoota kana mana hidhaa keessaa gabbaasaa jireetti itti amantameeti. Isa kana jechuu dura wanti ilaalamuu qabu tokko guddaan maaltu jira si fakkaata. Oromoon waa balleessee hidhamee badii hidhamee waan jedhu laaluun dirqama. Oromoon adda ka hidhamee jiru, ka hidhamaa jiru, ka dararamaa jiru, ka biyyarraa baafamaa jiruu fi ka ajjeefamaa jiruu fi sababaa Oromoo ta'e qofaaf, Oromummaa isaa qofaaf, eenyummaa isaa waan Oromoo ta'e qofaaf jechuudha. Abbaa qabeenyaa yeroo itti biyyaa baasanii jechuudha. Kanaaf warroota adda manni murtii bilisaan baase odoo akka seeraa biyya biraatitti ati gaafa mana murtii tokko irratti seeraa himatamtee hidhamtee achitti wanta sanatti badii keetiin ala hidhamtee bilisaan baate yoo taate kaasatu si kafalamaa ture. Mooraal kaasaan jira, maatiin mooraalii dhabee ijoollee akka dargaggoo obsaafaa silaa kabarana eebbifaman yeroo maatiin guyyaa akka baay'eetti itti gaddan argita. Yeroo kanneen mana hidhaatii baasan maali mana harka diinaatii bahuu fi hin gammanna. Adda namoonni hedduu dargaggoonni hedduu gadhiifamaa jiru. Namoonni hedduu gadhiifamaa jiran. Isaan kunniin maali warra seeraan ala hidhametu gadhiifamaa jira jechuudha. Oduu badii qabaatte bakka badii hin qabnettu si ajjeesaa jira mootummaan. Bakka wama takka badii takka hin uumne Oromummaa keetiin Oromoo ta'uu kan keetiin bakka itti ajjeefamaa jirtutti adda immoo yeroo bayanii jedhan namuma dogongora ofiitiin mootummaa hidhetu bayaa jira jechuudha. Isaan kanniinii fi argitee borullee hin bayu. Maaliif bayu? Haqa qabu. Haqaaf hidhame argitee haqni guddaadha. Dhugaan guddaadha. Dhugaaf hidhame. Dhugaan kun maali?
dhugaa dubbatee hidhame malee nama ajjeesee hin hidhamne Oromoon qe'ee isaa irratti nama najjenne stiil hagamma gaafii mirga ofiin of bulchuu bakka gaafatetti bakka anini qe'ee kiyya ganda kiyya keessatti anatu itti gaafatamummaa qaba bakka jedhetti inni kunini gara hidhaatti isa geesse jechuudha. Tooftaalee addaa uumanii gaafa amma namoota kanneen hunda badii tokko malee mana hidhatti namoota kanneen hunda guuruu fi Haacaaluu ajjeesan jechuudha. Achiin booda wanti kunniin hundituu ta'ee jechuudha. Warroonni amma bayaa jiranis, warroonni of afoo bayanis, warroota badii takka malee hidhaman waan ta'eef mootummaan haal duree tokko malee isaan hafanis mana hidhaatii baasee akka mootummoota biyya san keessatti waan biyyi sun walitti qabdu akka biyyaatitti jechuudha. Akka naannootti namoonni kun naannoo Oromiyaa irraa hidhamanii bakka naannoo Oromiyaa irraa hidhamanitti bayaniiti saba isaaniitiif waan godhamuu qaban akka godhan akka biyyattiitti illee waan mari'atamuu qaban akka mari'atan akka gadi yaasuu jennaa badii tokko malee warra hidhametu bayaa jira. Garuu lubbuun kan nu gammachiisu maali? Lubbuun mana diinaa itti ajjeefamaa turan keessaa bayuun baay'ee nama gammachiisa jedha. Asirratti amma yeroo baay'ee wanni akka malee nama gubu akka malee amilee nama cabsu manni hidhaa Qilintoo keessatti wantoota raawwatame nama yaadachiisa. Ilmaan Oromoodhaa kun miila dhabee kun ijarraa harcaasanii kun immoo lafee isaa lubbuu isaa achitti balleessanii kan mana dukkanaa keessatti akka inni ifaan waliin agarre godhanii kumaatama ukkaamsanii balleessan. Godoos ijoolleen achitti seenaa waan ittiin barreessan dhabanii qalama harkaa dhabanii dhiiga isaaniitiin qaama ofii muruudhaan kan barreessan hunda seenaa san hunda awwaalanii har'allee ijoolleen mana hidhaa keessaa gabbaa'e kun godoo Oromoon sooshaal miidiyaa kanarraan quba qabaachuu baate nama biraa hidhame godoo quba qabaachuu baate namoota mana hidhaa keessatti sababa tokko malee daddararaa jiran kana godoo qabaachuu baate silaa mana hidhaa san keessatti furmaanni dhufuu hin danda'u jechuun lubbuun isaanii dhabamsiisuu danda'u. Sababni isaa Oromoon jaarraa 27 guutuu kan ajjeefamaa ture. Yakka tokko dalagame Oromummaa isaaniitiif qofaa fi mee asirratti ammaan wanna ilaallu amma yeroo kana keessatti beektonni Oromoo kumaatama mana hidhaa keessa jira. Isaan kun yoo gabbaan illee carraan isaanii deebifamee hidhamuu danda'u. Yookaan gaaga'iinsa lubbuu isaanii irratti waa uumuu dandeessisa. Mootummaan amma deemu kun mootummaa harka dhiiga mootummoota darbe caalaadha. Sababni isaa takka akka Mangistuu Hayilamaariyaam ilmaan namaa fixee bakka itti baqatullee dhabaa jira. Yeroo ammaa kana yogguu gabbaaniif gaaga'iinsa guddaa kan ta'u hayyoota Oromoo kana beektota Oromoo kana dhuguma filannoo irratti hirmaachuu danda'u jarri kun gaafa gabbaan mana hidhaa keessa. Inni kun filannoo irratti hirmaatuu danda'u bayanii filannootti hirmaatu abbukootota warra abukaatoo hidhamtoota siyaasaa warra Jawaar fa'aa fi namoota 24 galmee Jawaar jala jiranii dhagaa jirra jechuudha. Wanta isaan dubbatanii jechuudha. Isaan amma argitee carrama bayaniiyyuu itti filannoo sanitti hirmaataniiyyuu waan qabannatti hin fakkaatu. Maaliif akka yaadannu filannoon warri boordii filannoo tebeelii wannoo isaanii iskaajaalii isaanii baasanii jiru. Gaafni filannoo itti kennamu bakka dhumatee jira jechuudha. Yeroo kanatti immoo maali manni murtii dhimma namoota kanniini lafarra harkisaa jira. Akka amma adda dhageenyetti ragaalee hedduu itti laakkaatu akka danda'an wantoonni isaan itti himataman hundi irraa gadi bu'ee haga 4tti akka gadi deebi'e 6 kuffa ta'uu isaa ka argitu. Even qabxiin tokkittiin iyyuu ragaa ganaa dhaga'uu fi ji'a 2-3 fudhataa yeroo abukaatoon jedhan arginaa jechuudha. Inni kun maali? Nu ka beekuu qabnu yeroo gahaa qabuun warri kunniin oduu filannoo nu hafee jiini tokkoyyuu hafee mana hidhaatii bayanii
Oromoon Jawaariin ganaa hin baratu. Jawaariin kaayyoo isaa Jawaar ganaa kaayyoo isaan barsiifatu. Baqqalaan ganaan barsiifatu. Abdii Raggaasaa ganaa kaayyoo isaan barsiifatu. Kaayyoo isaanii hin beeka Oromoon jechuudha. Filannootti mootummaan heeyyamee galcha yoo ta'e bu'aan silaa firiin dadhabbii isaanii ni argama. Garuu isa kana hin gayanii filannottuu seenuu filannottuu hirmaatu waan jedhu yoo bayanillee tokkoffaa nageenyi isaanii hagam amansiisaadha. Yeroo itti nafxanyaanii argitee ilmaan Oromoo bakka argitetti ajjeesaa jirtu kanatti maal bayanii maal gaaraantii maal qabu waan jedhullee nama sodaachisa. Yeroo ammaa kana sodaa qabna. Mana Finfinnee keessatti hooggannoonni kunniin namoonni gurguddaan kunniin namoonni silaa Oromoo fi sagalee Oromoo deebii Oromoo harka isaanii jira. Silaa saba bu'aa saba isaaniitiif warroonni mormata warra kana bakka jedhamanitti tarii isaanillee miidhuu danda'u yeroo hamaa kana keessatti yoo manuma hidhaasanii iyyuu baasan wanti jedhu sodaan hagasii sunillee hin jira. Nu sodaachisa sunillee jechuudha. Kanaaf filannootti hirmaatuu fi oduu mootummaan ji'a tokko kana keessatti isaan bilisaan baase ni qabu, carras ni qabu, yeroos ni qabu. Sabni Oromoo isaan baruuf immoo yeroo biraa isaan nun barbaachisu. Oromoon jarri eenyu akka ta'an maal akka bakka bu'anis paakeejiin isaan saba Oromootiifis biyya Itoophiyaatiif qabanillee maal akka ta'e ni beekna jechuudha. Jawaarii fi Baqqalaan paakeejii Itoophiyummaa qaban kan Oromoo qofa harkaan qabanii jechuudha. Maraaraanis akkasuma jechuudha. Kanaaf Daawitis akkasuma jechuudha. Namni kunniin namni adda mana hidhaa jiru Oromiyaan of haa dandeettee Oromiyaan adda cittu warri jedhee kan mormaa jiru mana san keessa akka hidhameeru hin jiru jechuudha. Namni naannoo isaatitti mirga ofiin of bulchuu saba kamiifuu sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hundaafuu haa kabajamu. Biyyattii sana keessatti biyya nu hundaa taanu haa ijaarru warra jedhantu hidhamee jira jechuudha. Amma maali warroonni immoo warra kana hidhee jiru eenyuun inni warroota Ahadaawii jennu warroota Itoophiyaa amantii takka jalatti baandiraa takka jalatti buluu qabdanii warra jedhututu waan kana faallessaa biyyallee shororkeessaa waan akkanaa biyya keessatti oofaa jira jedha. Amma yaadni asirraa kaafnu kun guutuun isaa yaada yeroo baay'ee dubbatamaa turedha. Dhimmi kuni dhimmi filannoo Oromoon qabu maaliif fuulduratti maal godhuu qaba Oromoon furmaata filannoo kana? Akkuma waliigalatti Oromoon waa hedduu qaba. Filannoo hin qaba. Filannoon isaa maal? Tokkummaa filannoon Oromoo tokkummaa. Oromoon tokkoomuun filannoo jalqabaati. Tokkoomee waan ofii eeggatee wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo Oromoon Oromoo salphisu argaa jira. Ka biyya keessaasis ka biyya alaatis. Oromoon yoo waan biraa yeroo diinni nurra duulu irra yeroo Oromoon Oromoo irra duulutu baay'atee jira. Isa kana keessaa gara tokkummatti dhufuun barbaachisaadha. Asirratti waa tokko kaasuu barbaada. Maali? Bara Minilik bara darbi kun isa sani jaarraa 1860 irraa kaasee Oromoon akka gaafii mirgaa gaafatee asiin bahetti jira jechuudha. Yeroo sanatti yeroo Oromoon tokkummaan socho'u jaarota san keessatti diinarra aanaa dhufaa ture. Gaafa Oromoon Oromoo cabse immoo harmaaf harkatti murame moonaa tokko keessatti guuramee bakka tokkotti lubbuu nama meeqaa ittiin rashansiise jechuudha. Kana ka godhe inni Oromoo adhallee kan miidhaa jiru sabni biraa Oromoon miidhaa hin jiru. Gaafa TPLF waggaa 27 saba keenya gidirsaa turtee, kaan harka murtee, kaan luka murtee, kaan dhabamsiiftee wanti isaan nun goon hin jiru. Qaamaanis qabeenyas waan hunda bakka nurraa itti saamanitti yeroo kanas
qaamumaadha biyya bulchaa jiru humnaan biyya bulchaa jiru kanatu hoogganaa ture jechuudha. Abiy Ahmed fa'a hoogganama isaaniitti turanii isaaniitumatu waan sana raawwachiisee adda walitti ka'anii jechuudha. Kanaaf wanti filannoon Oromoon sabni Oromoo akka sabaatitti qabu guddaan maali? Tokkummaadha. Tokkummaa hin faarfama. Weellistoonni sirbanii jiranii sabni hundi bakka jirutti waa'ee tokkummaa kana haasa'ee jira namni baay'ee jechuudha. Garuu tokkummaan dhugaa sunini yeroo ammaa kana baay'ee xiqqaataa jira. Sabni Oromoo yeroo itti kutaa bakka dhalootaatiin bakka jireenyaatiin wal qooduu argina. Kun hafuu qaba jechuudha. Filannoon inni guddaan sabni Oromoo qabu tokkoomtee immoo diinni kee eenyu akka ta'e baruun dirqama. Diina kan kee yoo waloon diinni waloo diinni Wallaggaa, diinni Arsii, diinni Shawaa, diinni Booranaa, diinni Gujii eenyu, Harargee eenyu jennee adda baasnee beekuu qabna. Kutaa anamma waame kanaan wal waamuun argitee akka maqaa dhuunfaatti ta'uu qaba. Akka Oromummaatti, akka Oromootti sabni akka Oromootti walitti dhufee waan waliin dhabe sana irratti maal dhabe waan kana eenyuuf waan kana dhabe jedhee waan sana deeffatuu fi tokkoomuun dirqama jedhee yaada jechuudha. Amma filannooleen dhiyaatee jira. Filannoon Oromoon filate immoo afaan qawwee qofa filatee jira Oromoo yeroo kana keessatti. Mootummaan hannaa fi korojoo bare immoo akkuma hanna isaatiin namoota dhugaadhaaf Oromoo hojjetu 60 mana hidhaa keessatti oggoree jira. Ijaan deemsa Oromiyaa keessa baay'isanii ilmaan kakaasuu fi ilma namaa dhiiga jigurra tarkaanfatanii hojii filannootti deema. Biyya tokkoof nagaatu dursa moo filannootu dursa? Bakka ilmi namaa du'aa jirutti, bakka dhiigni dhangala'aa jirutti, bakka hidhamtoonni dhugaadhaaf mirgi ilmi namaa tokko mirgi sarbamee jirutti, bakka biyyi saamamee jirutti nagaan bakka hin buunetti filannoon gaggeeffamuu danda'a. Ilaa sirriidha. Biyya tokko keessatti filannoon wannaa dhumaati. Anaaf filannoon waan dhumaa dura waliigaltetu barbaachisa. Marii biyyattiitti barbaachisa. Marii Jawaar jedhes kanuma. Filannoon dura xarapheezaa yookaan bakka teessuma tokkorra walitti dhufnee sabni kamiyyuu mari'atutu barbaachisa. Nageenyi biyyattii dursa. Nageenyi immoo nageenyi bu'uura waa hundaati. Yoo nagaya hin qabaanne baatee hin galtu. Filattee galuu fi nagayaan mana bakka filannoo bakka filannoon itti geggeeffamu san dhattee filattee galuuf nageenyi jiraachuu qaba. Bakka nageenyi hin jiraannetti filannoo maqaa filannoo diktaatorummaa kiyya kan yookaan abbaa irrummaa kiyya sana naaf mirkaneessaa jedhu sana yoo taate malee filannoon akka biyyuma kamiittillee haa ta'u seeruma kamiillee haa ta'u ka dursuu qabu maalinni nageenya sabaati, nageenya biyyaati, nageenya uummataati. Bakka amma nageenyi hin jirretti filannoon bu'aa hin qabu jechuudha. Gaafa filannoon geggeeffamee barii argitee hokkorri guddaan ka'uu danda'a. Gaafas lubbuu hedduu baduu danda'a. Guyyaa filannoos rakkoon biraa uumamuu danda'a. Kun kanuma jechuudha. Amma akka maduraati amma jette Oromoon waa lama filatee qawwee afaan qawweetiin filatee jette waa wayyaama. Filannoon Oromoon yeroo ammaa qabu afaan qawwee natti hin fakkaatu. An akka aadaatti kan ilaalu. Maaliif fakkaata? Har'a Oromoon lamaanuu filatee jira. Gama kamiinuu kamtu caalaa Oromoon guutuu itti waliigaluu qaba. Bakka amma waraana qofaa yoo taate Oromoon guutuu hidhatuu qaba. Walii dhachiisuu qabna yoo waraana taate. Walii dhachiisaan jiru sabni keenya. Dimookiraasii faarsaa jira. Kun qawwee faarsaa jira. Waliigalteeni tokkummaan an dura siin jedhu kana jechuudha.
yoo kallattii waraanaan yookaan afaan qawweetiin biyyattii tana Oromiyaa diinni nafxanyaan warra Minilik kalee nurraa fudhate deeffannaa taate Oromoon waliigalee guddaa diqqaa isaa hidhachiisuu qaba. Yoo taan immoo kun biyya keessaa dorgomaa kun filannoo fi Oromoo bakka bu'ee mircaa boordii irraa waraqaa fudhatee duula na filadhaa geggeessuuf qophaayaa. Kun immoo deebee afaan qawweetiin biyyattii tana kabachisiisna ka jedhu lamaan wal faallessa jechuudha. Humni Oromoo ka tokkummaa ittiin gaafataa jirru sun maal ta'aa jira? Bakka lamatti qisaasa'ee jechuudha. Isa kana hambisuu qaba Oromoo. Kana jala murree wanti dubbatuu qabnu yoo hayyoonni hedduu ni jiru. Namoonni hedduu waa'ee Oromoo kanarraa dubbatanii jiru. Kallattiin gara hidhannootti nu qajeelchisa yoo jedhe nu hundi keenya hidhannoof waan dandeenyuun saba keenya nama hidhatuu danda'u guddaa haga xiqqatti hidhachiisuun dirqama jechuudha. Yoo gama diimokiraasii ta'e immoo gama filannootiin jedhe hidhamtoota keenya kan mana diinaa harka diinaa jiran tokkoomnee baafnee diimokiraasii dhugaa sana gama filannootiin illee argisiisuu qabna. Gama lamaaniinuu Oromoo itti jira afaan qawwee qofa bichaa miti jechuu barbaadeeti. Amma dhugaadha gara kallattii hundaanuutti jira. Karaa hundumaaniyyuu Oromoon waan barbaadu erga dhabe jaarraa hedduu lakkoofsiseera. Kadhaadhaanis fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa tana keessatti Oromootu ijaare. Guyyaa takka garuu Oromoon keessa jiraata hin beeku. Sababni isaa maqaadhaan jiraata biyya abbaa isaa keessa jechuudha. Mee amma asirratti wanni amma fakkeenya Oromoon filattee afaan qawweetii abatti naa deebifteerta. Afaan qawwee bicha ta'uu hin qabu Oromoo biratti jettee isa naa deebisteerta. Garuu amma wanni asirratti si gaafadhu biyyi xalayaadhaan yookaan kadhaadhaan bilisoomte jirti addunyaa kanarra. Oromoon fakkeenya biyya ofii kan itti ofii hoogganuu danda'u. Biyya ofii kan ofii keessa deemee waa godhuu danda'u. Hundarraayyuu dhoorgamee jira. Karaa dirree ittiin seenee saba isaatiif hojjetullee dhoorgameera. Kadhaadhaan dadhabamee jira. Biyyi immoo addunyaa kanarraa kadhaadhaan xalayaadhaan sossobbaadhaan bilisoomte jirti si bira. Kuni ilaalchi jiru kuni biyyi teenna tunii fi biyyoonni hedduu baay'een waliin fakkaatani. Biyya keenya tana keessatti sabaaf sablammoota hedduutu jira. Biyya sana keessa gara 84-83tu jira jechuudha. Isaan kanneen keessatti argitee biyya silaa mariin itti barbaachisu. Xalayaa eenyu xalayaan kennu beektaa? Xalayaa eenyu agadhaa? Xalayaa eenyu illee kenninu. Oromoon sabni Oromoo immoo kabajamee Oromummaan adhaaniifati irra geenne dhala keenya dabarsuu fi haasofnu tuni afaan argitee qawweetiin as dhufte jechuudha. Maafi gaafa nafxanyoonni meeshaa gugurdaa hidhatanii dhufanii jedhanii ummanni Oromoo waan qabuun ofirraa faccisee Oromummaa sanatti siyaasiin nu geesse jechuudha. Humnaan jechuudha. Kadhaanii miti. Amma anka jechuutti jiru kadhateeti miti Oromoon ka bilisoomu ammallee. Harka micciiree Oromoon mootummaa miti saboota waliin jiraatu sana waan ofii irratti harka micciiree deeffatuu hin danda'a. Harka micciiruun immoo humna qofaanii miti. Qawwee yeroo qawwee kaastee namatti hin deemtu nama qofa ajjeeftu hin duutallee. Oromoon du'aas bahee jira kalee. Jaarraa abbaa gadaafa warroota qawwee amananii daggala seenanii turan jechuudha. Waaqoo guutuufa, jeneraal Waaqoo guutuufa. Kunniin warroota qawweetu nu baasa jedhee murteeffatee ture warri kunniin jechuudha. Isaan immoo qabsoo isaaniititu Oromummaa addaa kanaa siin geessee nu harkaan nu ga'e jechuudha. Nu immoo jira amma argaa jirraa waraanni adda bilisummaa Oromoo Jaalmaroo hoogganamu yeroo ammaa kana
biyyattii sodaachisee jira. Mootummaan waan sodaateeru guddaa keessaa isaan sodaatee qaama kana sodaatee jira. Qaama shanii jedha jechuudha. Argitee maaf sodaate? Meeshaan Oromoon gaafa guutuu isaatti hidhate biyyattii sana maal godhu akka danda'u waan beekuuf mootummaan sodaa jaalmaroo qaba jechuudha. Jaalmaroollee gargaaraa argitee isaanillee jabaadhu jedhaa isaallee hidhachiisaa humna ta'aa asiinillee waan dippiloomaasii barbaachisullee godhaa Oromoon waan dhabe harka deeffatuun dirqama jedhaa kana jechuu barbaada. Galatoomi. Dhugaadha wanni amma waa tokko na yaadachiifte as keessatti filannoo mootummaa kana yeroo inni asitti deemu gaafa ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kabajamu gagga'iinsa guddaatu uumame mootummaa kana keessatti. Televezyiiniidhaan nama lubbuudhaan jiru sagal awwaaleetti nama seenaa isaa dhugaarraa haqee nama qabeenya sabaa godonsaamii saame jedhee televezyiinii odeessaa ture sun marti ammajjiin tokko guutuun guutuutti deebise jechuudha. Ijoollee fakkeenyaan siima ijoollee biyya namaa keessa jiran hanga ijoollee 18 asii yeroo itti teennuu miti. Yeroon dhaynee waraanatti makamnu jedhanii waraanatti daayirektii makaman quba qabaatu. Sababni isaa amma fakkeenya amma yeroo kana keessatti fundurri Oromiyaa maal ta'a? Oromiyaan immoo namoota isaan burjaajessan kanaa fi namoota saba Oromoo jala deemanii akka sabni Oromoo bilisummaa hin barbaannetti Oromoo haada itti godhanii garaagarana harkisaa jiran kana mee maal jettaati? Maal yaaddan? Gara fuulduraatti fuuldurri dhaloota fakkeenya biyya alaa kana keessatti wantoota hojjetame dabarsita dhalootatti isa xiqqaa amma waa barsiifta. Isa kana itti guddatu immoo barsiiftee itti dabarsitaa jechuudha. Oromoon isa dhufaa darba dhiiga itti dabarsaa jira dhaloota kana burjaajessaa jira. Oromiyaan takkittii qabna. Biyyallee kan ijaaratuu danda'u takkitti matana ijaaruuf deema. Garuu harka irra hin jiru. Bilisummaa barbaada. Bilisummaan afaanirra jira. Garuu bira ga'ee bira deebi'a. Sababoota gurguddaa kana naa kaasimee maal garamitti deema fuuldurri Oromiyaadha? Fuuldurri Oromiyaa akkana mul'atu fuuldurri Oromiyaa bilisummaadha. Oromoon hin bilisomtu. Jaalattus jibbitus Oromoon hin bilisomti. Oromo kana yeroo dhiyootti sanu. Maaliif? Warri garaa hin jira. Warri garaa bara kamiifuu warri garaa hin mooyanne. Goobana daaceeyyuu hin mooyanne. Hin mooyatame malee. Argitee? Kanaaf fuuldurri Oromiyaa bilisummaa taati jedhee abdadha. Ilmaan qaqqaalii isiitiin jechuudha. Warroonni lubbuutti dhaban, warroonni adhallee lubbuutti dhabaa jiran, warroonni mana diinaa keessatti sababaa Oromummaa isaanii qofaaf dararamaa jiran yeroo itti bilisummaan biyyattii dachee sanarra dhufee sabni biraallee jaalattoonni Oromoollee yeroo itti bilisoomnee fuuldurri biyyattii sanaa gaarii ta'utu dhufa jedhee yaada. Asumaatti wanti jechuu barbaadu warroota garaatiif isaan adda nyaatanii buluun barbaachisa. Garuu buddeenni ati ni nyaattu ka sirrii kan taane garaa si dhukkubsa yoo buddeena sirrii hin taane nyaatte beektaa. Wanti ati nyaattu suni murteessa. Kanaaf warroonni garaa ka biyyoota guddatan biyyootuma aniifatuu beenu hiriyoonni keenya namoonni kalee qabsaayaa fakkaatanii adda galanii biyyatti argitee qarshii diqqoo haatitee abbaan kee hiyyeessi kenna mudhii isaaniitii irraa hiikanii gibira kaffalaniin isaan immoo xibsii fi biiraa dhuganii saba keenya burjaajessaa jiran. Guyyaan kun immoo dukkanaatu dhufa. Guyyaa dukkanaati. Hegereen Oromiyaa immoo ni ifa. Eenyuun ifa? Saba isaatiin, ummata isaatiin, ummata jaalattoota isaatiin Oromiyaan ni bilisoomti yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Akka durii sana hin turtu. Kana irraa wannoo jechuu qabna. Maaf tokkoffaa dhiibbaa
Oromoon keessaa alaa godhaa jirullee ilaaluu qabna. Kana duri yeroo Oromoon rizisti godhee waa hedduu danda'ee waa hedduu chaalenjii cimaa keessa darbee asiin gahetti dhageettii hin qabu ture Oromoon biyya ormaatitti biyya alaa kanatti illee namni Oromoo dubbatu baay'een bakka hin turretti dhiibee asiin gaheera jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti diqqaa guddaan bakka waa'ee Oromoo itti faarsutti jaleen didiqqoon namoonni muraasni garaaf bulanii fi Oromoo warroonni sun bakka hin bu'u. Kanaaf Oromiyaan fuuldurri Oromiyaa gama kamiinuyyuu bilisummaa fi birmadummaan dachee teenya irratti ni dhufa jedhee abdadha jechuudha. Dhaamsa ergaa yoo qabaatte uummata Oromootiif asumaan goolabna sagantaa keenya taayimii yookaan yeroon waan dhumateef. Galatoomii jalqaba dhaamsi kiyya guddaan maali? Oromoo biyya ormaa jiruu fi dhaamsa gabaabduu jecha takkaa lamaan qaba. Hin beennaa nu hundi keenya biyya ormaa kana keessa jirra. Biyya ormaa kana keessatti immoo waa hedduu kun dalagee bulaa kun waa hedduu jira jechuudha. Garuu hundi keenya iyyuu gaafa biyya keenyaa baanee biyya ormaa kana qubannu waa'ee Oromoo kana namni utuu himatee biyya namaa hin qubanne ni jira jedhee hin yaadu. Rakkoo suni rakkoo haadha kiyya irra ga'e, rakkoo abbaa kiyya irra ga'e, rakkoo narra irra ga'e, rakkoo saba kiyya irra ga'e jennee namni hunduu rakkoo sanaanii biyya ormaa jiraatee jiruu isaallee fooyyeffatee adda biyya isaallee gargaaraa jira jechuudha. Inni guddaan warroonni adda deebitanii waan kalee nyaattan haqqisaa jirtan deebi'aatii of ilaalaa. Oromoon namoota didiqqoo sanuu biyya ormaatitti argitee mana namaa argitee mana itti maallaqa fudhatan dhaxxanii kadhataa warrootni jiraattan hedduu keessan waan beennuufi warrootni akkasii kun adda mootummaa kana deeggartanii mootummaa sirri jettanii xabaqaa ta'aa jirtanii hin saalfattanii dhaabadhaatiiti ummata keessanii deebi'aa isinii jechuu barbaada. Kabiraa immoo qeerroonni fi qarreen biyya keessaa ammallee haala gaariin socho'aa jiranii wanti deemamaa jiru waan gaarii waan adda ta'e kana irraa baay'ee nama gammachiisa. Dhaddacha Jawaar Mohammad fa'aa irratti argamanii Oromoon akka argitutti bayee akkasitti dhaqee iddoo sanatti hamilee walii ta'uun hamilee isaanii ta'uun wanti sun baay'ee waan jajjabaatu qabu. Amma torbaanistis hin jira isa irratti illee baay'inaan amma Adaamaa, Mojoo, naannoo garaagaraa irraa dhufanii jiranii namoonni sunniin guutuu Oromiyaa irraa bifa nagaa qabuun hokkora osoo hin kaasinii dhaddachitti aanutti illee Oromoon bahee argamuu qabaa jedhaa. Gama biraatiin kanuma jedhaa. Isinis warri shabboo miidiyaa baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaa. Sagalee yeroo baay'ee isin hordofaa waan sagalee saba keessanii ta'uu daladdu waa hedduutu waan babbareedaa kanumaan wal jajjabeessuun dirqama. Warroonni miidiyaa waan guddaadha. Miidiyaa jechuun afaan, gurra, sagalee namaati, sagalee keeti, sagalee ummataati jechuudha. Waan itti hedduuttu irratti darbaa jira. Kanaaf sabni Oromoo gama dandeenyuun miidiyaalee kenna. Miidiyaalee didiqqas haa ta'u gugurdaa saba Oromootiifis ta'ee saboota biraatiif sagalee ta'aa jiran kan akka amma shabboo miidiyaa yeroo baay'ee sagalee ta'aa tureera nan beekaa. Ammallee haaluma kanaan jabaadhaa itti fufaa. Oromoonis warra kanniin cinaa dhaabadhaa. Wal deeggaraa akkuma jirbiin walitti dhuftee arba hiiti jedhu sanii OMN illee gargaaraa. Warra didiqqaa kanallee cinaa dhaabbadhaan dhaamsa kiyyaa. Ulfaadhaa galatooma naaf feeruu keessaniif. Hedduu galatoomi sagantaa shabboo irratti dhiyaattee yaada bal'aa fi yaada sabboonummaa qabu kana uummata keetiif qooduu keetiif hedduu galatoomi. Yeroo biraas akka walitti deebinee wal agarru abdii sirraa qaba.
Kabajamtoota fi jaalatamtoota shabboo miidiyaa sagantaan ammaaf qabanne haala yeroo ilaalchisee kana fakkaata. Maarree hanga sagantaa biraatiin deebinee wal agarrutti isin viidiyoowwan kana walii daddabarsuun akkasumas sagantaawwan darbees irra deebitanii ilaaluun dirqama ta'a. Kan sagantaa kana gaggeessaa ture ani Gadaa Hundeetii akkasumas to'ataan sagantaa kanaa Ali Shabboon wajjin ture. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jecha hanga yeroo biraatiin wal agarrutti muuziqaa itti aanu kanaan mana goolamu. Kisa Sen Nan dubbadha malabaasa hamma yoomitti nasaasa maafan gubadha nan baasa nan qabbaneessa gubaasa kan koonu mugidiraani maalan godha jaranaani hundumtuu natti mala garasiif garanaani suba Wallisaan yeedaloon himata yoo aare Geeraraanis yaada isaa ibsata geerare Anis yaadan qaba yooni madhe maare Hip-hoppiin taphadha jecha naqe tarree Suraanaan jedhani warri na hin barre Kun osoo kanaan jiru Akka bidda saafaa na guba garaan koo Dhume marrumaan koo ni kolfa ilkaan koo Sobeen kolfa malee na mudame maangoo Dhokadhee tamboo'a mul'ifadhe seeqa Ni dabaarti jedheen hoose bara meeqa Lammi yoo hiraarfamu keessi koo na beeka Akka manin beeku gufu si rukutteef na dhukkuba naane Bowwu mataa keetiif ana guba qaamne Yoo maqaa kee kaasan nan hirkinfadhaani Dhokseen si hordofa gosi bira yaanne Dhiqisa kan gubatu si'i kan boba'u ana kan qorrisa kana kan qaamatu sana abdiin kutate na jabaadha jaranaa qabsoon dabarsanii dubbii bara kanaa nan dubbadha malabaasa hamma yoomitti nasaasa maafan gubadha nan baasa nan qabbaneessa gubaasa kan koonu mugidiraani maalan godha jaranaani hundumtuu natti mala garasiif garanaani sura jedha namni aare inni otuu qabu akka tasa daare namni yeroo mara ollasa gargaare nan dhabe yoo jedhani kennuufi hamaare manni ni jaarrate bona gana joore yeroo jalaa gubatu qabeenyi ni hoore kunni maal jedhamaa yagamiti moore eenyummaa isaaniif qofa ari'atamaanii oromummaaf jecha diina jedhamaanii afaan kuteen jedha oromoodha aani Kuni yakka taanaan ana yakkamaani Obboleessa kiyya, obboleetti kiyya Ani maal si ta'u bitaana tigale Alagaan si na'u sitti mala malee Si ilaalee darba achi garagalee Ishiin biraan siin taatu Ishiin firaa siin naatu Yoom kagumaan kee baatu Ana nyaatu Sanyumaa ofittumaa dhiphumaa qabu jedhu Otuu dhiphumaa jedhanii dhuguma qabaanne Gaddaa fi gammachuu wajjiniin hirmaanne Sabaa fi sablammi waliin akkamiin jiraanne Dhiphoon abbaa qabde fudhin harkaa hunda waliin nunne wajjiniinis nyaacha ilmoo maatii hin qabne fuunee guddifachaa bara dheeraaf turre hammannee jiraachaa Nuyi miti kan qabu rakkina ilaalcha Surra, Tikisa, Capsule Studio. Dhiiga kololaasee lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee
dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee. Akka sabaaf jecha kan wareegamanii wada sabaa bal'aa hirbuu jaalleewwanii ni tiksinaa yoomuu dhiigaaf lubbuu keenyanii kayyootaa nyaannaan nu gaafataa seenanii oromummaan cabsaa jedhee kanaaf jootu nabisiniitti maabdii haguutatu abjuun kee abjuudhaa goomka dhugaan taatu kan oromummaa jibbuuchuu gatee amaraatu. Dubbii jabanaa dootu haadhoo ganaa dhiisiyaa namanaa eenyu shakkeen eenyu namanaa. Shira dubbii jabanaa dootu haadhoo ganaa dhiisiyaa namanaa eenyu shakkeen eenyu namanaa. Shakkii silaan oolle jarri kunoo nu gana yaajoolle dubbiin baddee jarana saba nurraa bitan kunoo barana. Shakkii silaan oolle jarri kunoo nu gana yaajoolle. Badee jarana sabanurraa bitan kunoo barana 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 sabanurraa bitan kunoo barana. Dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee dhiiga gololaase lafee kootti caabsee falmataa malee biyya koo hin kennu dabarsee. Alinata matus kayo ko sharafu may kambada male bore batirafu wala bumambare sadiga ko tisarare agapede tulus pili somunolare gabi sababa la mirga babi yuma warasi umata pinje tigaruma tagalenu mata buri enyuma adina rator kasu yero isa ama. Dubbii jabanaa dootu haadhoo ganaa dhiisiyaa namanaa eenyu shakkeen eenyu namanaa. Shira dubbii jabanaa dootu haadhoo ganaa dhiisiyaa namanaa eenyu shakkeen eenyu namanaa. Shakkii silaan oolle jarri kunoo nu gana yaajoolle dubbiin baddee jarana saba nurraa bitan kunoo barana. Shakkii silaan oolle jarri kunoo nu gana yaajoolle. Badee jarana sabanurraa bitan kunoo barana 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 sabanurraa bitan kunoo barana.
lili ay sama lili nano rakku walin beenu sa nujoleen oromo sama lili yeah sama lili nano rakku walin beenu nujoleen oromo wa marafu ali shaguye daf qamar shubute facalu gafirar sa umar papi barbana yeah kutu fisi walbar mi halakin rasi himu daf jacha safudan gudan duda da sai kacha kuma aji murada da tunacha bari da hammani bari da kungacha nubura rijicha wani tifonicha yeah adas ba ikam nakan addanu gudunul mana bagada yufini da dai sa yufini ragada bichisa taban nagaf birabari baliyun shubisa asbe katiri walaga kunkume kamisefi wallo iluras nafuri kubiya jalala dribiya guta shaguye tabatayu kuna dardari yeah sama lili ay sama lili nano rakku walin beenu sa nujoleen oromo sama lili yeah sama lili nano rakku walin beenu nujoleen oromo nama lele sama lele nano ama lele sama lele nano ama lele sama lele nano ama lele sama lele nano ya abaji farjima biye moti buna unelufa guji fikra yuburani hangafa fan ijamni nu ilman oromo dalana marat sekain dalagni fafa yeah warriga fufan dinni chabu pasihan michira fanchuti harkaranu ufan fan ijamna wuluman agarwan san dalagan yeah durisa yuqabda harasa yuqabda ayu oromiya isnin barsi su isiya da cisawan sin rajru ali chirifa guta tadebru telefara mitit iyara itali kasami bararu archate ariti julen oromo harkalhan dru kambele e ufijalan simajuka kufe ariu wanarda barumi itibek nadru gafa hayu dan gafa irundu urjara abdullata tangaru kalin harqamiti har ismati buru nama lele sama lele nano ama lele sama lele nano ama lele sama lele nano ama lele sama lele nano يرد بيكي كونغرس كونغرانا قافلتون ديبت تعبت اللي برنا يرد بيكي كونغرس كونغرانا قافلتون ديبت تعبت اللي برنا yeah hey yeah